Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyootii har'aafis egaa keessummaa qabadheen jira toora artiitirraa kananii affeerradhee eenyu jechuun keessan immoo hin hafuu gara boodatti egaa qabadheen dhiyaadha. Qophiin keenya bareedee akkasin bira ga'uuf ispoonsaroonni keenya nu faana jiru qarcaan shee tireedingii fi baankii Awaash ulfaadhaa galatoomaa jennaani ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a nu faana turaa jenna. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Barabaraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaan shee tireeding. Qarcaan shee tireeding. Biyyi mana ofiiti kan guddistee abbaa biyyaa nu taasiste biyya nu guddiste guddisuuf egeree bareedaatti ce'uuf jireenya maatii firaa fi aantee ofii kan boruu miidhagsuuf tattaaffin har'aa milkaa'ina boruu akka ta'uuf qusannaan har'aa bu'aa qabeenya boruu akka ta'u malli hojii haaraan dursuudhaan ga'umsa tajaajilaatiin maamiloota isaa gammachiisaa tattaaffi keessan tumsuudhaan hawwii keessan boruu kan dhugoomsu baankiin keessan isiniif jira. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa guutuu addunyaarra jiraattan baga gara biyya keessanitti dhuftan baankii keenyaa waliin hojjettan tattaaffin keessan har'aa boru dagaaginatti isiniif jijjiirama. Baankii keenyatti sharafa biyya alaatiin kan banattan filmaatawwan qusannaa garaagaraa fi tajaajilawwan liqii xixinnaa fi yeroo dheeraadhaan kaffalaman adda addaa ni argattu. Bu'a qabeessummaa isaatiin baankii dursaa akkuma ta'e hundaa isinis milkaa'ina keessaniin akka dursitan isin taasisa. Baankii Awaash. Walitti deebinee hordoftoota keenya egaa ispoonsaroota keenya qarcaan shee tireedingii fi baankii Awaash ulfaadhaa galatoomaa jennaan egaa qarcaan shee tireeding abbaa qonnaan bulaa abbaa teeknooloojii bunaa ulfaadhaa jennaani baankiin Awaashis akkasuma baankii ummataati baankii akka Afrikaatti beekame akka addunyaatti badhaafame ulfaadhaa jennaan hordoftoota keenya egaa keessummaan kee immoo eenyu jechuun keessanii nafuu keessummaan kan koo akkanatti beekama. Oromiyaa biyyoon amaan ol godhannee yaana kana sanii ibsan qabu dubbi milkaa'ina ebo laale 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 Oromiyaa sirna keetu hunda caale akkana Oromiyaa sirna keetu hunda caale. Hordoftoota keenya egaa Dassaaleen Jimaati keessummaan kan koo har'aa maree bashannanaati wal faana turra. Dassaaleen Jimaa egaa jiiledhaa haga Sooddootti haga Jiddaatti tuulama keessa naanna'uudhaan aadaa babbareedaa nu biraan ga'eeti jira. Kilippota hedduu hojjeteeti jira. Isa sanniin ilaalati kan waliin turru bakka nagaan nuuf ta'e dasso. Amma jedhe abbe ati si bakka nagaan dheedee sagantaa keessatti keessumaa gooteen affeeruu keetiif maqaa istiidiyoo keessaniitiin guddaa sin galateerra. Tole egaa Dassaalenyi sirboota tuulama hedduudha kan dhiyeessaa turte. Mee Dassaalenyi guutumaan guututti hordoftoota keenya wajjin wal bari eessatti dhalatee eessatti guddatee kan jedhu. Akka Dassaalenyi baha Oromiyaa waliin artiittiin dhaladhee guddate. Saniin booda immoo karaa magaalaa Adaamaan dhufuudhaan bara 1990 keessa gara Hawwisootti biroo barumsa barannu Hawwisoo Jiituu jedhamu taansisaa Hawwisoo Biqiltuu jedhamuudhaan sirboota kooppii fi sirboota hangaftoota keenyaa sirbaa turre baroota 2000 asitti immoo gara sirba keenyatti dhufuudhaan hanga kinoo. Mee sirboota eenyu sirbaa turte tanan dura eenyu faa yaadatta? Sirboota Sayyoo Danda'aa, Tuujii Muddee faa sirbaa turre, Alii Shabboo faa. Yaadatta sagaleedha? Sinin yaadachiisa. Muraasa keessa sirba tokko sanaaf jiru. Jaalala jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaalaa eessuma si argee ija kan kee ilaala jaalala
mucayyoo magaaltii asallarraa kaate Bishoftuuf Adaamaa keessa kattaa murte magaala guddittii Finfinneetti galte ani duuka buunaan na jalaa milikte argitan naa qabaa dhabdaniitti dhiisa dhibee biraan qabu dhibee isii ciisa jaalala. Tole egaa Dassaaleny kiliipota hedduu hojjetteeti jirta, hojii mataa keetii hojjetteeti jirta. Mee lakkoofsa yaadatta hojiilee hojjette? Hojiilee hojjedhee lakkoofsan inni yaadadha garuu kan hawaasa bira ga'een lakkoofsa naannoo jedha malee kan hawaasa biratti hin dhaggeeffatames kaaseettan yeroo duraa kun carraa kootti hin jedhu achi keessaa sirba tokko birii ishee tokko dhaggeeffatame walumaa galatti karaa sirboota 25 ta'an jedhee kan immoo hawaasa bira ga'e garuu 25 hojjettee kan hawaasa bira ga'ee hawaasni itti beekamu garuu karaa sirboota 7-6 ta'an. Tole ka Dassooni anis akka yaadadhutti hojiileen ati hojjette numatu walitti hafee yaa malakee baajolee tana ijoolleen daran sindiroomne kan jedhu yookaan sindiroome kan jedhu hojii kee keessa kanan ani argedha yuutuubii gaafan banu warra hafan mee hojii tokkoffaarra kan uummataa walitti na fide jettu hojii kan kee akkamitti yaadatta? Bareeda maqaa sirboottan amma ati kaaste kan raayisoo eegalle rakkoon qabu san dura sirba birii dhiisuu beekamaa taansee darandaranidha. Darandaranii sirba akka shaggooyee sirba jaalalaati. Sirboota kana sirboota hawaasa keessa sirriitti ittiin dhufaa dhufe itti aansee sirboota aadaa fi wanta sirbaame irratti sagalee ta'uudhaan fi yaadan immoo yaada abdii waan abdii namatti toru walloolee akkasiitiin kan dabaalamedha. Walloos kan nafaa baay'inaan duuba kee jiran Weellisaa Maammadamiin Ashaadaa Nagoo isaan kanaan dabaalamneetti kan mariidhaan kan hojjetamu baay'inaan akkasitti hojjechaa dhufne. Haala kanaan ilaalee. Tole kamee sirba immoo tana ijoolleen jedhu akkamitti yaadattati? Tana ijoolleen Oromiyaa biyyoon namaan ol godhannee yaana kana saniin qabu dubbii milkaa'inaa haamileedhaan karaa fuulduraa akka deemu qabnuu fi waan abdii namatti toru amma tana ijoollee jechuun ijoolleen waan namoota waan gaarii hojjetan. Tana ijoolleen ebaluun qabu. Karaa sirriin kana jechuudha. Karaa sirriin kana tana ijoolleen tana weelleen sirbis kanuma. Yaadattamees? Sirbicha. Sirba soddoti miti? Isa xiqqoosii jedhu. Ebo laale Oromiyaa sirna keetu hunda caale. Ebo laale Oromtitti sirna keetu hunda caale. Tana ijoolleen warra goota mirree tana ijoolleen tokko faawwan Oromoo tana weelleen tana faawwan Oromoo tana ijoolleen. Seenaas akkamitti yaadatta? Eenyutu barreessee yeedaloon kana eenyutti kan jedhu? Yeedaloon kanuma Kooti fi Maammadamiini walloo kan barreesse weellisaa Maammadamiin Maammee Kush jedhamutu isa barreesse. Isaan haala gaariitu uummata birattis fudhatama qabee tana ijoollee jechuun waan gaarii hojjete jabina agarsiisuudhaa fi haamilee itti horuudha. Baajolee kan jiru hoommoo maal jechuudha? Baajoleen irratti sirbicha akkaataan itti sirbame godaansa jiruu seenaa jiruuf jireenya kiyyaanis wal qabata. Godaansa fakkeenyaa fi naannoo Shawaa Baawar Jillee kanaa fi Arsiin walitti hidhata qaba. Godaansa walitti gara dheeraa fi Wanjiidhaan wal daangeessanii walitti godaanan. Annee gara dheeraa kanaan godaansaan dhufee kara Jillee naannoo Maqii dugda kana godaanee akka tikseetti achi galee godaansaan loon isaaniitii fi dubra isaanii jaaladha achitti hafe. Akkaataa godaansaatiin kan hojjenne baajoleen horii keessaa akka fakkeenyaatti bareedina horii baajii bareedu. Saawoo kan qotiyyoo bareedina isaa akkaataa ittiin ibsine.
Horsiifatan. Sagalee. Baajolee kiyya barruu baajolee kiyya barruu natu baddaa si fidee qorra hamaa si fitee ulfinni koo siidii jette haati loowwani kiyya burreenaa hidhide jaalala looniin qaba biyyan beeku loontu nu fide. Kan nu barsiifate abbaan keenya fuulamuuta nagadaatu nu gorse kan nu barsiifate abbaan keenya laalsafuu qabna gadaatu nu gorse anu baatut angalaa baatu yaagabaa jiillee loolani akkas sirbichi. Bareedaadha. Hordoftoota keenya mee sirba Dassaaleny Jimaa muraasa qiqindeessinee isin biraan geenya gara boodatti immoo deebinee sirboota hafan xinxaalla nu faana tura. Kan dabbaa gurmu kuulatoo yoodaa guddaa badaruu kachuu ergadaan nu baajolee kiyya barruu baajolee kiyya barruu natu baddaa si fidee qorra hamaa si fitee ulfinni koo siinii jette haati loowwani. Kiyya burreenaa hidhide jaalala looniin qaba biyyan beeku loontu na fide. Kiyya burreenaa hidhide jaalala looniin qaba biyyan beeku loontu na fide. Kan nu barsiifate abbaan keenya fuulamuuta nagadaatu nu gorse kan nu barsiifate abbaan keenya laalsafuu qabna gadaan nu guddise galgala ciibsatti dahoo teenya si fuudhadheen galabadee warra dhoksee galgala ciibsatti dahoo teenya si fuudhadheen galabadee warra dhoksee. Anu baatu tongala baatu yaagabaa jiillee oolani silaa waan argaan arramaanii ashagee warri kee manaa gaasin baasanii kitoo faaritti urgamoo makee jala lafa dhibbisaa oole foolini bitee guutuun dhufne waaqa jaalala siif jechan gabaa ooleen oolini. Oromiyaa biyyoo namaana ol godhanne yaana kana sanii ibsan qabu dubbi milkaa'ina warra tolchuu malee iyyaana waan badaa baga nu taasisee ilmaan abbaa gadaa tuumbirraatti dhanyaateette inuma mooti tuumbirraatti irrumaatti dhanyaateette inuma mooti. Darandaranii tolte bareede faayarraan faayamte miidhagde onneenaa warraan taseeqachaa waan hin taaneen qabuusiif jecha harkumaa na qabda ammayyuu abadaan si malee hin fayyu jaalala kee naada ammayyuu waan akka si malee hin fayyu. Odaa ganda baagurmu kuulatoo yoodaa guddaa badaruu ergadaan nu baasanii kuulatoo tokko tola koosittiin dubbatu riqichi silaa jige kuulatoo makaraatti oofa shufeerini wal'amnus nu fooluma kan walitti hafuus numa kuulatoo addacha ormaatti na seerini. Saawwan furii marsanii dheedanii bara hedduu nu baddaan eeganii dadhabanii waliin nu. Walitti deebinee hordoftoota keenyaa egaa sirboota babbareedoo Dassaaleny Jimaati ilaallee kan turre Dassaaleny ulfaadhu sirboota gaggaariidha kan nu biraan geesse meeqa sirboota hafan immoo ilaalla
Namatu walitti hafe. Namatu walitti hafe. Akkamti yaadatta kana? Namatu walitti hafeeni odaa dabbaa gurbuyaa odaa guddaa baala rokkatu. Xalayaadha sirbichi xalayaa dhumarratti xalayaa walii barreessine xalayaadhaan egaa walii galteen uumamee booda yaa walii yaadat turre walii galteen keenya egaa uumamee booda numatu walitti hafaadha. Wanti fe'isi hin hafa malee hin tura malee numatu walitti hafa nama lamaan jaalala jidduu jiru jechuudha. Akka malee yaada wal jaalatanii fi hamiidhaan gargar ba'anii yaadan immoo jaalala guddaa qaban. Ijoollummaa irra ka'anii waliin guddatanii jaalalli cimaan jiraannanii namni dhaqee walitti naqu kuni erguyyuun ga'uudha. Erguyyuun ga'u meeqa dabree lufee numatu walitti hafee numatu walitti hafaadha. Abdii yeroo baqa jaalala adda citanii hafuun akka hin jirretti namni onnee irra wal jaalatu deebi'ee dhumni isaa akka walitti dhufu xalayaadhaan. Yaadatta sagaleedhaan? Sagaleedhaan kana naa darbiti yaa mala keensi affeeraa kana sidiwaan affeertame. Ayyee yaa mala kee immoo iyyuu kaasiga. Yaa mala kee mala qaama mala qabu yaa mala kee dinqisiifannaa fi abshaalummaadhaan namni yoo waan tokko irratti. Mala ishee hin qabdu jechuudha. Malee yaa amala kee miti jechuudha. Mala. يا ملك مجيو ويجال لك 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 يا ملك سرب جدة متى؟ سرب جدة طوله ركضان إذا جدة جلاب ورجي نانو سينا والكبت بيتا بورالي نمون حواسني أدان تانية فن نموتسن والكوجودا غافي رونو يتولي بيني والوفيسنا شراب وركي عملي أكاتا ولدت الوفينسا وبولي لما والولالني يرو والبرن وانا كسيتي عملك معلومة ديك كسي شبزة ورا جدة شبزة ليسا شبزة كمية شبزة يا ملك متيو وجعل لك يا ملك متيو وجعل لك نرسك متيو وجعل لك يا ملك متيو وجعل لك يا جدة شول يا جدة ديدا شول يا جدة تولما جنة جلالة شول يا مررتونما شول يا مررتونما Hordoftoota keenya egaa kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayooti. Yeroon yeroo bashannanaati. Kanaaf Dassaalany Jimaa wajjin sirbaatiin jirra. Ulfaadhu galatoomi. Egaa mee seenaa isaa immoo kaafna. Yaa mala kee kan jedhu kuni eenyutu barreessee yeedaloon kan eenyuti? Yeedaloonis wallonis wallisaa Maammadamii Maammee Kush jalqabarraa kaasee haga dhumaatitti dafee dugdaa artii Oromootis ta'ee achumatti waraabdani? Achitti miti kan waraabne asuma naannoo Tuulamaa kanatti waraabne jidda amma achirratti kaastee yaa mala keen innis walitti jallaaba Orjii fi yaa jidda diidaa yaa jidda Tuulamaa gamaa gamana warroota facaan walitti finnee wal keessa akka jiru gosti tokko yoo warreen tokko keessa jiraatu bakka biraatis akka jiru magaalaan takka bakka biraas hojjetu maqaan sun bakka biraa akka jiru wal keessa jiraachuu sanii walitti baay'ee bareedaadha. Sirbi immoo gara Sooddoo nu geessisu jira. Maali mata dureen isaa? Sooddoo duratti kaasne turre sanuma tana ijoolleen tana ijoollee tole. Daran kan yeroo kamti yaadatte? Daran inni jaalala hawaasa keessatti kaatee akkuma jiru jireenyi jiraattu wanti taateen uummata irra ga'u sirras ga'u jaalaluma inni daran toltee bareeddee faayarraan faayatee miidhagdee onni na waraanti siqachaa waan hin taane hin qabu siif jecha jedha waanuma jiraati ammas fuulduraafis ta'a kan ture galeessas waanuma ta'aa ture waan ta'eef jaalala inni. Tole gaamee yeroo kana immoo artii Oromootitti
wanti gufuu ta'u gufuu dheettee sammuu kee keessa kan jiru maa inni yeroo kan? Ani wanti gufuu ta'e yaadu baay'inaan akka kootitti tokkoffaa irratti ofumaaf gufuu walitti ta'u ofumaaf gufuu walitti ta'u sin jiru yaadan tokko dhabuu ta'uunis gufuu walitti ta'udha. Sanii ideoloojiin tokko ta'uu baatus artii irratti garuu waliigalteen uumamuu qaba. Maaliif tokko raagawaa sirbe tokko immoo biitii reega irratti sirbuu hin danda'a. Yaadni isaa gargar ta'uu hin danda'a. Garuu artii irratti immoo walitti dhufeenya qabaachuu qaban. Yeroo baay'ee waan ani jaaladhu naa jaaladhu waan ani sirbu naa sirbi waan akkas jedhuun wal hordofuu qabna waan jedhu mata duree akkasii sun artii irratti yaada walitti araarsu jiraachuu qaban jedha. Gufuu ta'ee kan yaadu. Kan biraa karaa hawaasaatiin amma yeroo ammaa kanatti komiin qabu hawaasni uummata artii duuba akkuma dhaabbates jira dhaabbachaas ture haalli jiru bareeda. Tokkoffaa irratti ofiif gufuu walitti ta'uu kan jedhu kan akka adureettan kaasa. Hayyee baay'ee bareedaadha. Egaa mee kiliiponni gara fuulduraatti cimanii akka artiin Oromootis dagaagee addunyaa irratti sirriitti ilaalamuuf maaltu godhamuu qaba yaada jedhu kaafte isaan xumurree gaarii natti fakkaata. Dippii sadarkaa tokkoffaa humnaa wal qabata garuu humni qofti sababan ta'u ogummaa kanaan haaluma baratamaadhaan kan waraabamaa ture ogeessi barumsa dabalatee waan akkasiitiin odoo hojjetame amma karuma baratameen ogeessi tokko bara baraan ogeessi haarofti uumamaan deemu Oromoo tanaan dura waraabee eeditti godhee uummata biraan ga'usan kanaan ittiin guddatu dhaloonni haarofti fiildii kanaan leenji'anii odoo bobba'anii caalatti guddate yaada. Waan guddaan uummatii yaada. Ayyaga mee sirba isa bareedaa wayi sirba kan kee hordoftoota biraan geenya sirba kam affeerru? Silaa sirba haarawaa keessatti affeeruu barbaadu ture. Ta'us baatu immoo kan isin bira jirurraa tokko affeerra. Dassaalenyi hojii gara fuulduraatti maal fidee dhufaa kan jedhu immoo hordoftoonni keenya yoo gaafatan maal jedhu? Lattuudha hojiin kiyya. Hojii lama qabee dhufa tokko lattuudha tokko yaamadha. Yeroo dhiyootti garuu yaamadha kan yaamalakeen akkuma qabsiise yaamalakeetti aansee amma yaamadha. Yaamaa kana walitti waamichaan qaba jechuudha. Isa waamaa yeroo dhiyoodhaan booda oodiyoodhaan hojjetameera. Kiliippiidhaan immoo isin bira ga'a jechuudha. Fayyaana ta'etti isin argee jiraata. Hordoftoota keenya egaa qophiin keenya har'aa kana fakkaataa qopheessan ana Abbabaa Maqraa gama ogummaa teeknikaatiin Jeeneenus Abdataa wal faana turre torbee dhufu immoo qophii bareedaa kan biraa qabannee dhiyaannaa nagaatti jenna. Kan darbaa gurmu kuulatoo yoodaa guddaa badaruu gatii gadaan nu Biyyi mana ofiiti kan guddistee abbaa biyyaa nu taasiste biyya nu guddiste guddisuuf egeree bareedaatti ce'uuf jireenya maatii firaa fi aantee ofii kan boruu miidhagsuuf tattaaffin har'aa milkaa'ina boruu akka ta'uuf qusannaan har'aa bu'aa qabeenya boruu akka ta'u malli hojii haaraan dursuudhaan ga'umsa tajaajilaatiin maamiloota isaa gammachiisaa tattaaffi keessan tumsuudhaan hawwii keessan boruu kan dhugoomsu baankiin keessan isiniif jira. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa guutuu addunyaarra jiraattan baga gara biyya keessanitti dhuftan baankii keenyaa waliin hojjettan tattaaffin keessan har'aa boru dagaaginatti isiniif jijjiirama. Baankii keenyatti sharafa biyya alaatiin kan banattan filmaatawwan qusannaa garaagaraa fi tajaajilawwan liqii xixinnaa fi yeroo dheeraadhaan kaffalaman adda addaa ni argattu. Bu'a qabeessummaa isaatiin baankii dursaa akkuma ta'e hundaa isinis milkaa'ina keessaniin akka dursitan isin taasisa. Baankii Awaash.
turri yaalaltu sandoofa bakkee turri yaalaltu warka kiyyaa fi malee ka'ee keenyarra duriin dhabamtu ollaa keenyarra duriin dhabamtu yaa morka keenya bichuunyaa ilaala shanoo jalaa warti ilaala shanoo jalaa warti amma yeroo nu tole innee waluufiif na shurraaba warti biteensi ofiisa shurraaba warti yaa malakee. Jaltu duga shore, jaltu duga. Ormisi ilala shore, animosi narga shore, animosi narga. Sole chichika, sole ragada, sole chichika, chichika, chichika. Sole chichika, sole ragada, sole chichika, chichika, chichika. Ha, 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 ha. Shashi bule, shashi bule, ambule.